Gulantaa beektaa? Gulantaan ka haadha manaati. Qeetti abbaa qaba. Manni ammoo haadha manaa qaba. Haadha manaatiin tola gulantaa. Kanaafuu istiraachiriin keenya akka malee addii tanarra dansa. Waan an guddoo jaaladhu. Waa akkasii fuudhee badhaa. Abbaan manaa dinqa yoo ta'e yoo ijoollee illee maatiillee yoo dubbate tola malee abbaan manaa ka'ee boroo keessan deemu. Kanaafuu uumaa yaaqee abbaan manaa boroo keessa deemu warri magaalaa galeeru kun dhaabaa billaa fudhatanii keessan deemina. Shunkurtii jirina. Dubartiin teena hedduu eeloo qabdi ammaan kana jechuudha. Dubartii ganna 30 ganna 60 fakkaata jechuudha. Warri dubartii qabu warri durra qabu rakkoon dhaweedha gujiileen jedha beekta. Yookiin hin butanii dubbiin bakka karaa dubartiitiin dhuftu dhaban qabdu. Waan xiqqoo tokko yoo goote baay'ee dubartii gammachiisuu dandeenya. Waan guddaa godhuun hin qabdu dubartii gammachiisuu. Dhiirti marqattu yennaa marqattee jiifatteedhani eeyyamamuuf jechuudha kan inni areerrate. Yennaa areerrate immoo midhaaseetuma akka dansa dhadhaatti naqatee kan jiiseetuma marqata abbaa rakkatee farda billaan. Namni sawatatee beeka. Hangaruu amadadhee hin beeku. Wadannee gammata. Hin sodaadha akka malee sodaadha. Lakki. Geettee guntuttee heeruma geetteetti yoona bakka haadhaati yoona yoo si balleessitee gurraa ollaa keessa baay'ee godhaa gadoo wal ooluu tala teesseedha. Tuuni singil maamiidhaan kun gujiin maan jedhaan ko'eettiidha. Yoo akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa uummata keenya warri baddaa gammoojjii akkanuma immoo badda daree keessa jiraatan marti keessanuu kun Mijuu Poodkaastii. Mijuu Poodkaastiin kan inni irratti hojjetu irra jireessaan dhimmoota hawaasummaa fi diinagdee irratti hojjetama. Caasaan hawaasummaa keenya maal fakkaata? Caasaan immoo diinagdee keenya maal fakkaata? Gadi golbarraa kaanee haga borootti irratti hojjenna. Wani nuti hojjennu immoo caasaan diinagdee keenyaa sun maal fakkaata? Ka addunyaa maal fakkaata? Yennaa wal bira finnee yennuu nuti duubaa feeramoo addunyaa nurra dabaree jiramoo nuti addunyaa wal qixee deemee jira. Gama dhibiin immoo istiraakchariin hawaasummaa keenya jiru maal fakkaata? Ijaaramni caasaa maatii maal fakkaata? Akkanuma immoo akka idil addunyaatti maal fakkaata waan jedhu irratti hojjenna. Yennaa hojjennu immoo waa hojjennu kana keessatti tokkollee daqiiqaa tokkoofillee isin aarsinee yookiin immoo isin cinqisiinee waliin nuti hojjennu hin jirtu. Kollinee qacaanee qacaccinnee irraa barataa barsiisaa bashannanaa chaanaalii ittiin gara keessan fullaaneedha. Mijuu Poodkaastii waan kanarraa hojjeta. Wanni isin gootan Mijuu Poodkaastii sabskiraayib gootanii laayik gootanii sheerii walii gootanii nullee cinaa dhaabbattanii oomishaaf tajaajila keessan immoo nu bira beeksifataa nullee guddisaa deemtanii jechuudha. Amburuu mashiiti. Yennaa maraa caasaa diinagdee keenya irratti dubbatiisaa fi nama ogummaa diinagdee qabu finnee kaanii addeetan qophii goonee teessinyeeti irraa haasofnee barsiisaa bashannanaa deemna. Dhimmoota caasaa hawaasummaa immoo caasaan ijaarama maatii maal fakkaata? Haadhotii akkan jiraatti, warri abbootii akkan jiraata, daa'immaa akkan jiraatti waan jedhaarra midhaasinee isinitti himaa deennaa wal barsiisaa isinillee nutti himaa walirraa bashannanaa walirraa barataa deennaa jechuudha. Adhaaf immoo keessummaan nuti qabannee irra dhiyaannee jirru waa'ee caasaa hawaasummaa keessatti gaheen intala durraa maali? Ka ilma dhiiraa immoo maal fakkaata? Dhiibbaan maatii keessatti dubartoota irra jiru maali? Ka dhiira irra jiru immoo maali? Achi keessatti caasaan hawaasummaa nuti qabnu ka idil addunyaa waliin hin deema. Sirni nuti ittiin guddanne immoo sirna addunyaatiin wal madaalamu hin madaalu. Ka jedhu irratti dubbatiisaaf nama si yaannee jirru intala durraa gurraattii boora baddeessaa. Kulanii Isaaq yaamicha kiyya kabajjii asin dhaggeeffantee jirti maqaa kiyyaaf maqaa ta'uu keessatti hin galateeffadha. Yooyyaa. Baga nagayaan fullaate. Baga nagayaan na eedda. Qabime bisaan kana waan dubbi areeratti hin fooqinyu. Kookki dura areerataan fakkaata. Boonni ki qabu keessa barbaadatu jira. Horii walii nama jedhan diina keenya waliin doonneera. Hayya. Akka reeti. Tansa. Baatii eessa? Baatii tiyya gujii lixaa kana. Gara bulee horaa kanaa dhufe. Dhalooti ardaan haala guddina maal fakkaata? Dhalooti kiyya gaalessa hiccinni. Maqaa kana namni bacaa hin beeku. Achi baay'ee achi ijoollummaa baay'ee dhugaa dubbatuuf achiillee guddoo keessaa hin beeku. Gara malkaa sooddaa dhufe. Malkaa sooddaati gara bulee horaa. Imalumarra jirra kun amma Finfinneen baanirra. Walakkaa Oromiyaa. Walakkaa Oromiyaa jirra. Oromiyaa saaqannee seennee jirra. Teenneerra. Dirqama beeknullee malee waan dhibiin qaddu. Akkas. Hujii hoo? Hujiini anillee gaamuma miidiyaa kana jira ogummaa miidiyaa keessa jira. Geerri jechuudha. Akkana. Waan jedhu haala guddinaa keessatti mee maatii ati ollaarra dhalatte yookiin immoo adaalatti dhalatte san keessatti gaheen ijaarama maatii keessatti ka intala durraatiif ka ilma dhiiraa maal fakkaata naannoo itti dhalatte santi gujii lixaatti?
dhugaa dubbatuu fi aadaa dansaa qabna. Aadaa safuun guutante aadaa haadha abbaa laallata guddaa laallataati ka guddanne kanaan waaqa galateessuu barbaada saba balchaa akkanaa keessa dhalatuuni. Gaheen intala durraa intala hangafaa hin baay'ata. Intala hangafaa jechuun haadha jechuu haadha lammaffaa jechuu hangafa qaba waan ta'eef hin beeka. Waan nu balleessineeyyuu isii dhaananii isii haalatan nu balleessinee qofa jalaa gorra bakka isii haalatama jechuu waan isii harka jechuu isiin immoo dudda kadhaanamu isii harki balleessine ka'u balleessinu ka'aanaan dhugunuu ka dikamu isii haadhuma jechuu bakka haatiin jirretti akkasanii walumaa galatti garuu gaheen dubartiitti yoo deenne nu bira dubartiin hawaasa keessatti dhalanne dhugaa dubbatuu fi waan guddaa fi yaadameetii nuti ka guddisan jechuudha. Bakka guddaa hin kennaniif saba dubartii kabaju keessa haa ta'u garuu akkaataa guddanne dhugaa dubbannee duuba deebinee ilaallu garuu akka nuti hojii hojjannutti bareedummaa mana keessatti nu guddisan. Ganama hirriibaa kaata. Bakka yoo simbirree iyyitu bunni baay'eera. Ganama kaatanii mana haxootta. Mana haxootta. Cagoo re'ee hihartaa. Moonaa hartaa. Qe'ee xaraddaa. Hin beeksisaa ammaa qe'ee warra durra qabu durra bareeda qabutu hin beekan naannoo keenyatti. Yennaa dhufaniiyyuu warra durra bareeda qabu qe'ee isaanii qulqullu. Aduma dubbattu as keessatti qe'een yennaa badhaata abbaa warraa ta'edhan manni immoo haadha warraa ta'edhan. Amma intala duraa lafa asii dubbatti kana intalti duraa haadhaati. Ilmi dhiiraa immoo ka abbaati. Waa ilmi dhiiraa balleessi abbaatti itti yaamamaan. Yoo inni illee jabaa ta'e ilma ibiluu jabaa akkasii ta'edhani. Intala duraa innaa siin boosallee ta'e immoo haadha. Abbaanuu haadhaa kenna. Abbaanuu haadhaa kenna. Yoo nu balleessinillee haadhumaan nu dhaana. Amma abbaan kiyya takka na dhaanee hin beeku. Hin dubbatu duratti. Hin dubbatu bakka haadha maaf intalli sun maaf akkana ta'edha. Karuma siitii wanni nu dhaqqabu isumaan nu qunxuuxa. Ilmi dhiiraallee jechuun ilma dhiiraa immoo abbuma atti qunxuuxa. Ilmi dhiiraa abbaa jala bakka isumaan lolaa. Waan hunda marii isaaniitu waliin mari'atanii nuti teenna haadhuma jalatti. Garuu haga abuyyaa baachuu asii intalti dura abbaaleen uma haala fedhanii yenna abuyyaa baacheen duuba haadha lakkisa. Haadha lakkisa abuyyaa baachechuun moo jechuu asuma keessa. Yaa geettee guntuttee heeruma geetteetti. Eegasiin abuyyaa baachee abbaa yoo kana yoo na bakka haadhaati. Haadhaati yoo na. Illee yoo siin balleessitee gurraa ollaa keessa baay'ee godhaa gadi wal ooluu intala teesseedha. Dhugaa dubbachuu fi akka uumamaatti garuu durri attachmentii abbaa walii akka malee qabdi. Hariiroo. Hariiroo akka malee qabdi abbaa waliin. Hin jaalatti illee. Hin jaalatti durri abbaa jaalatti. Ta'ullee adu haga feete jaalatte adu jibbitellee garuu bakka durri haadhaati. Amma yennaa guddattee durri xiqqoo abuyyaa baachuu ollaalee lalaalaa xiqqoo maal jedhanii. Ati yennaa amma dhuttee abuyyaa baachee dhuttee amma guddina fi beektu yeroo jalqabaatiif namni isa wadatee beeka. Homaa. Maal jedhee isa wadate. Akka bacaa jedhanii. Fakkeenyaaf. Yaa dhalooti kenna kun guddoolle seera jiru ka jalqabaa kaasee waa eeguu mati. Faruunaa caqasii hin jedhama. Simbirreen alaale. Simbirreen alaale fanuun jedhani. Nullee hin caqannaaf yoon. Laaltanii dhugumaa isinii galti moo galtanii akkufatti himattan yookiin haadhamatti? Lakki himannu ka himatu yoo jiraatellee baay'inni kenna garuu hin sodaanna. Nuti hariiroollee adoo haga feene haadha waliin qabaanne hin fokkifatti durri haadha fiddee amma bara kana garuu yaa'u akka malee walitti dhiyeennillee jira. Diqqoo sasalphateerallee haalli jiru namni ifaa buu haasa'uu jalqabe haatiif intalti ta'anii. Globalizaashiniin kun akka tashi godheera. Bakka akkasii waan dhufee fi amma diqqoo walitti tuqamanii malee haadha akka malee sodaanna nuti anillee amma haadha tiyyatti. Eeguma guddadhe malee lakki. Obboleessi keeti faayinaa amma innaa namni duruu dhiirti fasii hawwatattu gisee dhagahi hin lolaamutii ari'aadhanii hin dhoofata kaawwata. Angaruu hawwatatee hin beeku. Hawwatanni agammata. Hin sodaadha akka malee sodaadha. Lakki.
Obboleessa guddaa hin qabu ani. Diqqaasanii fi garuu ijoollee abuyyootanii abbaa xiqqootaa jaalatan yoo namni nu dubbisuun fedhan. Qe'een abbaan qe'ee itti jabaa jadduu qeessaa akka malee sodaatanii fokkifatanii dura dhufanii irraa hawwatatiisaa fi akka malee hin sodaatan. Manalli immoo mana ebeluuti jedhanii naannoon sun qe'ee abbaan kabajanti. Ardaan immoo abbaa ardaatiin kabajama. Namni jabaa ollaa san keessa jiru namni aadaa beeku namni sirna beeku ardaa san ollaa san walumatti qabee ifii hoogganaa jechuudha. Horiin badeellee horiin namaa badee dhufee ollaa san seenee faanta achuma dhabanteetti ardaa ebeluudhaan inni fuudhee hin jirre nama inni ollaa san qubatee jiru walii waan faana qoranii. Manni immoo kan dubartii jedhan dubartii mana fi bulfataa innaa manni sun mana fincaarreetti xiraawwan teete mana adoo haramiin saatii tokko lama guutu teenaan warra boosii jedhanii isii hamatan malee isaanii hamatan. Yoo ammoo qe'ee isaa dallee isaa jabaan teene yoo qe'ee isaa hogaa itti baatu teete immoo abbaan lolanii jechuudha. Akkuma kana immoo qe'ee mana keessatti wanti jira gulantaa waan jedhan gulantaa beektaa? Gulantaan suni maafi keeyani akkana keeyanii abbaa warraa innaa beelayyuu ol dabaree gulantaa san dabaree waan fudhatudha. Aananuma fi keessaayyuu ka'ee fudhatudhaan hin sodaataadhaan manni ka dubartii keessaayyuu gulantaa ol akka malee dubartii kennan haadha manaatii kennan. Maafi wanni sun akkamii istiraaktirii isaa meennaa keessa beektutti akka dansaa? Guddoolee keessaan beeku guddinni kenna akkuma siin jedhe xiqqoo gara magaalaa kana dhufeera dhalooti kenna kuni barumsallee gara barumsaa gulallee waan baneef garuu hin beekna haasaan hin beekna maatiin kenna ammoo waan keessa jiraataa ture gulantaan kaadha manaati isumatti manni atuu jettee itti silaafu manni kaadha manaati qeetti abbaa qaba manni ammoo haadha manaa qaba gulantaa ammoo haadha manaatti ta'e. Haati manaa ammoo qorii abbaa manaa qofeetti haadhotiin ta'e. Qorii abbaa manaa wanni itti nyaatu waan inni nyaatu sammoo uummanni itti nyaatu sunu adda. Akkaataa inni itti nyaati hojjetamu amma waa abbaan manaa nyaatu ijoolleen hin qopheessitu haadhuma manaatti qopheessa. Ifii itti dabarti. Ifii hojjette. Aduun tatti geetti itti mana jirtu iyyuu. Aduma ijoollee hojjallee haadhaatti qabatee fidee abbaa manaatti kennaa malee ijoollee geessaa itti abbaa duraan kennu. Kabajaa ganaa qabdi dubartiin naannoo kenna abbaa manaatii fi kanaafi haadha manaatiin tola gulantaa inni nuyyuu jechuudha. Kabajuma isaatiif jechuudha. Dhiiraaf wanni guddaan kabajaa mutiire abbaa manaatii fi kitaabii qulqulluullee kabajaadha. Kanaafuu istiraachiriin keenya akka malee addee sanarra dansaa. Akka dansaa jira. Waan anguddoo jaaladhu. Namni hundinuu addunyaan aadaa sanaan bultee. Waan akkasii fuudhee badhaadha. Isatti amana. Moorammoo kitaabii qulqulluullee waan deeggaruu fi addee kabajaa sana aadaan ta'een akka dansaa akka malee kabaja. Qorii abbaa manaallee addaa. Qofi lakki. Aanannoollee addaa. Qofee. Mata ayyuu amma nyaata hojjaniyyuu mata abbaa manaati lafa kee yoonni mana hin jirrellee yoonni qe'ee baay'ee jiraatellee mataan ka abbaa manaati. Waa ijoollee irraa hafee waan keessummaa irraa hafee abbaa manaati hin kennan. Isin akkasuma kabaja qabdi jechuudha. Inni ol darree gulantaa jala. Inni illee ol hin darru isaafuu kabaja isaatiifuu hin tol ture. Yaa abbaan manaa dinqa yoo ta'e gaabii fi uffatee arnya qabaa beektaa ta'e bakkuma ol jedhaa mana keessa ta'e akka keessummaa fa haasessee yoo ijoollee illee maatiillee yoo dubbate tola malee abbaan manaa ka'ee boroo keessa deemu. Kanaafuu uumaa yaaqee abbaan manaa boroo keessa deemu warri magaalaa galeeru kun billaa fudhatanii shunkurtii cirina. Ka ammaa kun ni ulfaata. Wal gargaaruun dansa. Damma kiyya maanii godhe galii. Akkana godhite kaawwee fidii koo. Maa hujiisi waan hujiisillee jira. Kushiinaa galee wuja dhaabbatee teekaawwee fidaa dhufa. Inni kun diqqoo addee durii san malee. Addee durii sanii yaa wal gargaaruun dansa. Aadaa wal gargaarsallee dansa. Yaa yeroo siin dadhabdee ulfa qabaachuu dandeetti deettee mana ciisteetti ta'uu danda'a. Sanillee yaa karaa sanii aduu maneej godhamee dansaa jedhee yaad karuma aadaa kabaja qabu saniini maneej godhamee malee wama dadhabnee fi wama globalizationii keessa seennee jennee kabaja walii hir'isuun dansaa natti fakkaata. Hin tolu jechuudha. Hin tolu. Dhugaateeti. Amma gisee facaan mammaasa tokko jira dhiirtiin marqattuu yennaa marqatte immoo injifatteedha.
Uummata gujii. Kanaatu na deebisi. Dhiirti marqattu yennaa marqatteen jiifatteedhaan eeyyamamuuf jechuudha kan inni areerratu. Areerti dhiiraaf akka nama eeyyamamuuf yennaa areerrate immoo midhaaseetuma akka dansa dhadhaatti naqatee kan jiiseetuma marqataa. Dhadhaasiin ilaansummaaf af gara fuula duraaf marqattee beektaa? Lakki. Lakki barumsa amma kireeffattee fagaltee booshee dhaabanne. Booshee micciiraalle. Dirqama gisee tokko hin ko'oomatta waraanillee beennaa dirree bahu wooma kokorfata. Jeneraaluma guddaa kun haga asii daradaree kanatti koshoroo dhumattee innaatti fudhate. Muka fudhatee itti darraa'e. Kama amma eeddotaan cinaa hanqanatti muka fudhatee itti dabara. Teennata akkasii taphana barumsaa amma boosheen nu micciiran waan guddoollee booshuma bisaan inni soodda keessa buunye. Areera keedatti hambuudneeti gara mana tamaarii kennaa deemna malee marqanne kenna sun marqatan jedhamu rakkinna. Marqati dhadhaa fedha. Abbaa rakkati farda billaanna. Dubbiin teennaa sumaan yalaan badiniiti. Itti gaafatamummaan mana keessatti ijoollee shamarran irratti yookiin dubartoota irratti kennanu inni baay'ee humnaan ol amma intalti durra adoo dhiirti korontii wayii mana keessa ciittuu intalti durra annuu diqqatti ba'attee gaafa haati famanaa baate annuu diqqatti ba'attee kaatee mana keessa deemtee kaanii abbaa ayyuu areertee abbaa dhiyeessitee obboleeyya itti areertee amma haati tiyyafaa obboleeyya ifii gara nama jaa guddichadhan dhiirota allaa korontii allaa guddichadhan. Akka malee iloo gisee durii qaddeedhaan abuyyoota ta'e nan hima. Wanni sun immoo dhiibbaa maatii keessaa uumaa deema. Carraan barnootaallee yeroo baay'ee jalaa lufata. Mana barnootaa amma keessatti dhutteettu namni jalqaba mana barumsaa galchan irra jireessaan dhiira abbuma jabaatti durra walii qabee galcha malee yoo galchanillee dhanni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessa lakkoofsi shamarranii jiruu fi gaafa dhuttee sadarkaa lammaffaa seentu garagara gaafa dhuttee immoo qophaa'inna seentu akkasuma diqqaataa deema kan shamarranii. Yuunivarsiitii akkasuma diqqaataa deema jechuudha. Keessaayyuu ollaa kennaa wanni sun hin baay'ate. Intalti fuula bareedduu fa'aa dafanii fuudhanii hin butaniyyuu garii buttaa immoo gujiin dhooggeera. Sirra gaxa keessa dhoogganii jiran. Dhagi'aa jiran mallee naa durra butan immoo. Buttaan tasuma sirna fuudhaa fi heerumaa keessatti akka inni seera qabeessummaan hammatanne hojjetamaa jira. Biiroon aadaa fi turizimii kan dargaggootaa fi dubartootaallee kanumarra hojjeteessa jira. Manni keenyallee caasaa hawaasa keenyallee waan kanaan deeggaru. Garuu immoo dhiibbaan qoodiinsi achi keessa jiru amma ilmi dhiiraa alumaa waliin galanii bisaafa waraabanii dhufanii gisee deebisaa fadhaanii kana feete. Dhufanii gisee buusanii inni bisaa eega harreerraa buusee caccafatee deebi'ee ta'ee taqeerra sirrirra ta'ee midhaa eegata isiin dhuttee immoo obboleettiin damartee areerti. Kun immoo itti gaafatamummaa maatii keessatti shamarran qaban guddaa ta'uusaa mul'isa. Asirratti qaamoleen hawaasaa irratti hojjetanii warri durra isiin xiqqoo abuyyaa baacholee dafanii fudhatanii barnootarraa hambisan kun akka dhiisan fi wanti akka hawaasaatti. Akka intala baratteetti dubbatuu qaddoo fageenya jiraatee dheeti. Dhugaa jettee wanti kaachee waan sirrii waanuma dhaggaa jirru garuma haadhotiitu ka jalqaba kaachee yoo deebinu haadhotiin teenna marti eloo addi. Haati tiyyaallee teetillee haadhotiin teenna hundisii jechuu haga danda'amutti wahimaatti amma martisii. Haadhotii amma ganna 40 keessatti haati tiyyaa amma nama ganna 40 keessallee nama fagaatee hin jirre. Yoo dhagartu garuu bakka haadhotii hedduun umurii isaanii waan deemi fakkaata. Fayyaa hin qaban. Kun asina bocaa jedhanii luki isaanii kun sirriin jiru qorra himatan boojjii jenna nuti. Boojjii himatanii qaamni isaanii fayyaalessi hin jiru o'oo'ii hin dhaban bakka wama himatan. Kuni eloo gaafa mana jiran mana abbaa fi jiran. Aduu heeruun gaheen achirra jiru akkuma siin jedhee obboleettiin guddoo akkuma siin jedhee haadhaalleedhanii haati tiyya lama ijoollee fi duubaa guddichee turte. Aduu maatiin jiru lama akka malee elootti ijoolleen shamarraanii achi baateellee isiyyuu takka dikaneef butanii fuudhan ilaale. Isi akkas maatii eloottee qoraan cassitee bisaa waraaddee gara gujii lixaa kan amma warqicha duugan ilaale. Warqee beektamuti. Warqeenna qoccoo jedhanii gara tokko nu warqee jenna. Warqicha kanafa gaafa duuddee galtu qoraan ba'attee galti. Qoraan mana keessatti dhattee bishaan waraaddi. Achi hoo deebitee ammoo irbaata dhaaddee jechuudha. Ganama namni isiin dura hirriibaa ka'uun jiru. Nama kana nyaachittee hiqaa karaa qaddee duubarra rattee ganamallee namni isiin dura ka'uun jiru. Galgalalli sa'aatii malee irratti? Sa'aatii malee irratti karaa qaqqabattee irratti ganama ammoo fuullee haati. Latti akkanatti bareete lukkuu iyyinaan bakka kaase durri gara bisaanii deemti maanii deemti isaan fiddii kana fiddii. Isaan nyaatan olii isaan dhugan olii mul'atan. Maal mul'atu yoom nyaatanii bakka na kuni
Eega heerumanillee waan dhaabbatu miti. Deeyisin jira ka amma heerumteen duuba aduma akka isaa hujuullee dhaddi mana warraatti irra miidhamte dubartiin dhugaa dubbatuuf. Yoo gara mana dhirsaa dhufte ammoo deeyisi jira. Eloo isaa waliin deeyisi jira. Ilmee ammoo wagguma waggaan deeyan gara uummata keenya harka guddina jechuudha. Wagguma waggaan deetti aduu hidhii kuu hin jabaatiin kaa walirra deetti aduu ijoollee guddisumarraa baqa dubartii ganna 30 ganna 60 fakkaata jechuudha. Sababa eloo. Eloo dubartiin teenya hedduu eloo qabdi ammaan kana jechuudha. Hundi haadhotiin teenya ta'amma nu dhalte dhalooti amma nu keessa jirru kun jechuudha. Kan ammoo hirdhisuu fi hagiin tokko amma hin wayya dhaloota keenyarraa akkasiin jedhee amma kaadhatii yaa elaa hin jiru. Qoraan cassee hin jiru. Warqicha duugee hin jiru. Bishaalee dugdabbaa adheen jiru. Hir'ataa dhufaara jechuudha. Kanallee immoo jabinuma isaaniiti. Jabinuma warra keenyaatti waan nu keessa dabarsine ilmeen teenya keessa dabaruu hin qabdu jedhanii. Jireenya addunyaa kanaa keessa dhugaa yoo sitti wanni akka dubartii nama gaddisiisu hin jiru. Warri dubartii qabu warri durra qabu rakkoon dhaweedha gujiileen jedha beekta. Yookiin hin butanii dubbiitti dhufa. Dubbiin bakka karaa dubartiitiin dhuttu dhaban qabdu. Kanaaf dhalooti amma jirullee warri kabaaddiyaa jiru eloo saadu irraa fuudhanii mana barumsaa walqixa galchan. Amma preparaatorii akka tangafa jette sanii nama diqqaa preparaatorii namni barataa ture yuunivarsiitii ammoo Qaabadha Addis Ababa University 6 kiiloo nuti durri waggaa angalee siinerooti kiyya nama 2 ana waliin nama 3 turre. University Addis Ababa University 6 kiiloo keessa isaa hin beekan warri sun hin beekama. Nama 3 jechuun laali karaa namni naannoo keenyaa dhufe. Nimi ati beetu kaardaa kee deefuun ijoolleen durra nama 3. Dhiirti immoo yookaan 50 50 numa geetti. Xiqqaattu amma baay'ee dhugaa dubbatuuf amma waggaa 2-3 kanaasi baay'ataneeran. Hir'ataa dhufuu jira. Miidhaan sun hir'ataa dhufuu jira garuu irratti hojjetamuu qaba. Dubartii fi attenshiniin kennamuu qaba. Isa amma affirmative action jedhanii feministiini isan kanaa miti. Ayyaada saniin qabu. Akka jecha waaqaalletti waan fudhadhuu fi olaantummaa dhiiraaf kennamuu kabaja. Nama kabaju. Haa ta'u garuu haga dubartii miidhuutti haga dubartii cabsuutti deemuu qabu. Buttaalee nurraa dhaabaa. Buttaalee nurraa dhaabaas jedhu barbaanna. Kabajaa dubartiif. Gujiin garuu abbootii akka malee dubartii bakka kenniti. Maafi manuma keessa miidhanti dubartii. Wama xixiqqoo miidhanti. Dubartiyyuu ergatiisaa fi akka waan diyaaniitti mana tokko amma yoo laaltu bakka ergaa geetteera amma jedhan. Yoo xiqqoo ergataniidhaan heeruma geetteedhaan. Bakka uma kana lamaan jechuudha. Barumsi jira. Biizinesa akka jalqabdu jajjabeessuu qaban. Biizinesa kana jalqabdi shaayii bunnaa jalqabeedhanii jabanaa bitanii itti kennuun barbaachisa. Hamileen dubartii wama diqqoon gadi bu'a. Wama diqqoo ammoo ol ka'uu danda'a. Waan diqqoo tokko yoo goote baay'ee dubartii gammachiisuu dandeetta. Waan guddaa godhuun hin qabdu dubartii gammachiisuuf. Waan diqqoo buna jabanaa bira keettee gammachiisuu dandeenya. Dubartii ammoo isin caalaa beekta aktiiviillee. Waan diqqoo baay'isuu dandeetti dubartiin. Kanaaf akkasiin jajjabeessaa. Ergaa qofaa fi hedatinaa. Ijoollee mana keessa yoo isin geette heeruma geette jettanii oduu irratti hin kaasina. Maatuma baay'isi maatuma dhaleetti geette amma baqa ormatti ta'an yoo durri xiqqoo geettu soddaa fedha soddaa fedha yoo isin geette akka tokkotti ormiti warri nu akka tokkotti orma yoo durri geettu. Beebii amalli nuti mudhinyullee jira yoo umuriin keenya achi gahu garuu nutti ormina. Waan jiraa walitti dubbanne sirreessuu dandeenya jedhudha. Hayyee warri qophiitan hordofaa jirtan tana dhageettanii jirtanii anaamas namni jedhee intala duraatti dhaamataa jira. Intalli sun immoo namni dhugumaanii waan keessa dabaramee dhaggitee jirti warra isiin duballe jiran nun beetti. Buttaa immoo sirni gad aanuutti ittiin bulluka akka malee addunyaan dinqisiifatteeyyuu mormee jira intala duraan buutina. Gama kaaniin immoo jajjabeessaa fi bira qabadhaa obboleettii godhadhaa. Gaafa gara duraamu jaartii lolatu dandeetta. Karaa seera qabeessaa fuutanii eegasii sadarkaa fi qabatteen duuba kakun malee ijoollee duraa karaa irratti qaqqabu. Amma obboleeyyan ta'e duraa malee jaalladha.
Especially ta mana barnootaa itti cittee barattu qabaa sanfaa akka malee jaalladha. Sababa isaallee immoo hin laala waan addunyaan irra jirtu. Amma addunyaa kanarra qorannoon yeroo hedduu kan mul'isu biyyoota dhiiraan hoogganaman caalaa biyyoota dubartootaan hoogganaman tasgabbaa'uudha jedhameeti kan fudhatamu. Especially Jarman yeroo hooggansa Angela Merkel jala jirtutti akka dansaa tasgabbiin dabartee wanni kana uuntuu walitti bu'iinsa gama waan Raashaa waliin jiru kanallee waan Chaayinaa waliin jirullee Ameerikaa waliin jirullee haga dandeettee qabattee deemte. Garuu warri siin qara bulchee warra akka Adolf Hitler fa'aa haga biyya isaanii biyya keessan nama fixanii dabalanii warraan addunyaa kan bira dhaqqabanii jiran jechuudha. Warra akka Joosef Staalinii fa'aa biyya shamarraa itti hooggantama Tanzaaniyaan ta'e tun dubartii hoogganantii Afrikuma keessaa jechuudha. Miilan ammoo isin jala injifatan. Amerikaa. Amerikaa isin jala injifatan ta'e. Saniif illee dubartooti react godhaa turan warri dhiiraa Donald Trump akka inni filamullee irra hojjetanii deebi'anii isaa qofaa sagalee kennanii dorgomtuus ka paartii warra Dimookiraatotaa immoo akka dubartiin Ameerikaa bulchuun qalletti. Ameerikaan ammoo biyya dimookiraasii gara waggoota 600 yookiin 500tti exercise gootee jirtu jedhamti. Haa ta'uutii garuu nuun yeroo baay'ee warra Afrikaa kanaanii shamarran yookiin dubartoota muudaa'etti. Dubartoota ministeerota keessa muudaa'etti. Ifii garuu gamma pirezidaantii dubartiitiin hin hoogganamne. Hilaari Kilinton illee akkanuma dorgomtee kuftee akka dubartiin jalqaba Ameerikaa bulchaatti yennaa jedhanii siilla kuftee dhidhiinte Hilaari akkanumallee immoo tana eenyuma kaayis Kamala Harris illee Trump waliin kokkee wal qaddee haga dhumaa dhuftee haga Obaamallee dhufee isteejiirra dhaabbatee siilla garee maan godhutti Elon Musk fa'aa garuu waan beesee wayilee dhangalasan bileena tokko wayilee kennani. Namartee lakki nuti amma dubartii waliin akka ciinnu bakka isaa waliin hin teenu haga isaanii wanni nu godhanii jedhee fuunfatan shamarran Ameerikaa. Sun waan dhibi. Sun xiqqoo dhiibbaan dhibiilla keessa jiran akka fakkaata. Warri feministii kullee gara isaan baay'ata. Yaadichumaayyuu gara kenna isaanitti fiduu jira be. Kanaaf be amma gaa'ela keessatti. Divorsiin kullee gama isaanii baay'ata. Kanaaf baay'ate hiikiisillee baay'ate ku ammoo dhiibbaa mataa fi danda'e qaba. Isa sanillee ani deeggaru. Akka malee dansa. Akkuma addunyaatti yoo laalle istiraakchariin gama alixaa kun jiru hiikkaan maatii diiguun kun itti heddummata. Akka kontiraataallee godhanii jiran isaan yommuu dhuftee gara biyya keenyaa dhuftee immoo gara kaabaa kana heddummata. Akkanumallee immoo deebii yoo dhuftu gara arbaan poppileeshinii kana keessa akka malee baay'ata. Gara baadiyyaatti gisee dhuftu immoo baadiyyaa keenya keessatti intaltee biroo mucaa biroo heerumtee hiittee naannoo fokkoo. Akka malee fokkoo waan jajjabeeffamuu qabu. Duri yoo sokkitee iyyuu dhaqee galfata. Sokkiis hin jiran birallee dubartii yoo abbaan manaa miidhee yoo abbaan manaa miidhaarra geessisa akkuma siin jedhee. Gaafatummaa isiin qadduun ala deemee horii jalaa gurguree hiyyuu isii of keete. Yoo beelessee hin galti dubartiin birallee dhaqee galfata garuu. Abbaan manaallee yoo takka ta'ee dhaqee galfata. Akkasumallee hiikan singilmaamii wanni jedhu akka malee addunyaa keessatti bal'atiisa jira. Ammoo ijoollee akkamii akka isaan guddisan ijoolleen tun guddatte ammoo isaa ammoo maatii akkamii akka horatan nama yaaddessa. Gaa'elaan barbaadu jedhu danda'an at all dubartii walii ani dhiiran fedhu jettiin talli haati sun guddatte dhiirta akkana ilaalchi siin dhiiraaf qaddu hammaataa deemu dhiirri lakkuma sanii ayi dubartiin fedhu kun ammoo garamii akka inni deemu tilmaamuun. Isonni singilmaamii jedhan kun gujiin maal jedhaan ko'eetti jedhanii. Ko'eetti jedhan. Akkana jedhanii. Natti fakkaata. Ko'eetti jedhan wanni ko'eetti jedhanu yookiin abbaa warraatti irraa du'ee jira. Yookiin immoo abbuma warraatu fa'aa tan qanne jiraayyuu nama akkasiin ko'eettiidhaan harkarra qabanii tokkee malee waa itti kooranuu miti waa itti kooranuu miti abbaa manaa eeguun kun waa itti kooranuu miti ko'eettiidhaan hojiin waan akkasan wanniidha harkarraan qaban wanni sun waan jajjabeeffamuu qabu haateetu garuu immoo dhiibbaan maatii keessatti shamarran irra jiru dhiirtillee sammuu fi keessatti dubartii waa hedduu ta'utti akkoo namaan jirti amma ilmi dhiiraa irra jireessan akka malee akkoo jaallata ilmi akkoon guddichi immoo gujii biratti akka malee amalallee rakkisa kokkifamee rakkoo dhagge akka malee guddatadhaan akkanuma illee bakka warra aansee haadhaa akka malee jaallata. Haadha irraa immoo obboleettii qaba. Obboleettii horata. Obboleettii fiillee immoo waa obboleettii sarara gayaa namni hin barbaanne obboleettii namarraan hin gahu. Ammoo gudeeddaan kun fa'aa wanni nama jibbisiisa hedduun dhaga'amaa jira biyya tana keessatti. Akkanuma immoo haadha warraa fuudhaa haadha warraa fi jaalata. Waan haadha warraa sarara akka raawwatamu hin barbaanne haadha warraa namaa dhibii irratti akka raawwatan waa intala durraa sarara raawwatamu hin barbaanne immoo akkasiin intala namaa irratti raawwanne yoo godhanii jedhani
Wanni kun sheppii godhamee sirratuu danda'a jechuudha. Kanaaf istiraakchariin nuti qannuu kan sirratuu qabullee jira. Gama gahee intala dubaraatii fi mucaa dhiiraa irratti akkanumallee abbaa warraatii fi haadha manaa jidduutti kan sirratuu qabu jira. Kan ammoo jajjabeeffamuu qabullee kumootaan kalaaqamuu jira. Irra jireessiyyuu kan jajjabeeffamuu qabu waan ta'eef gama kanaan uummata keessa dhalle kanatti hin boonnaa jechuudha. Kanaafuu hawaasa keessa dhalanne san keessatti akkaataan caasaa ijaarama hawaasummaa keessaa immoo maatii keessatti gaheen intala duraatiif kennamuu fi ilma dhiiraatiif kennamu amma ilmi dhiiraa akkuma ta'etti wanti itti jabaataan lan jirti akka jabaamu waa guddaa badi jala seenni xuuphaa itti kan buusu isaa ibidda kan dhaanneef ilmi jabaamu ragee maatii san bulchee be. Kosii loonillee hariisaan dallee loonii jaariisaan loon foora godaansisiisaan qotee kabaddaa jiru immoo qotee maatii sooriisaan ka hojjetu ilmi dhiiraa jalqaba doo fuudhee haadha manaa fi hin bulfanne wanni inni jalqaba godhu maatii qotee nyaachisuu danda'u irra jiraata. Maatii fi san eega danda'een duba gara fuudhaatti deema malee adoo maatii hin danda'ini. Amma wanni albuuda kanallee horannee jirra yoo beeseen dhikkuma wanni jettu kan abbaa fayyadamee ka fuudhu jira. Karaalee loollee loon namni abbaan loon guddaa qabu ariifatee fuudhee maatii jaaratiisaaf ariifata. Sun garuu itti gaafatamummaa aga isaan baay'een mul'atu waan ta'eef ilmi jalqaba maatii piroosektii godhaa dhufe yookiin maatii bira jabaataa dhufetti intala fuudhallee bulfatee maatii fi illee jabeeffatuu danda'a jechuudha. Kanaaf istiraakchariin qabnu dadansaa gahee ilma dhiiraatiif kennamullee tokko amma intala duraatti hin baay'ee jabaa muree dhuun hin dandeenyu. Akkuma hangafaa watti itti baa'ata inni san yoo horii godaansan ta'e foora godaansichee achi fa'attu fuudhanii ka'anii horii callaa dhadhee gisee ofattu jira jaarsummaa wal erganii inni kullee rakkoo qaba waan ta'eef gaheen qoodamu kullee zaati maachii gahee fagaataati miti. Addunyaa irratti waan nama dhufaa jira kanumaan kan wal fakkaatu ta'ullee garuu immoo kenna kun akka malee akka dansaatti hubanna waan ta'eef dhumarratti walumaa galatti waan jedhu qadduu fi achiin duuba immoo Mijuu poodkaastii akka nama akka dansaa nu laaluuf ammoo jabaateetti fuufuu qaba jennee akka nuti hojjennuuf waan dhaansa qadduu gama chaanalii kenna Mijuu poodkaastiitii bonuu jedhiiti si galateeffannee adda baana jechuudha. Waan dansaarra jirtanii jabaadha isiniin jedhaa dursaa aadaa saba kennaa baasuu waan dansaa beektaa yeroo hedduu miidiyaarraa yeroo ammaa kana keessattuu nama miidhuu fi nama salphisuu ba'a. Isi ammoo aadaa keessan kabajjitanii hawaasa keessan kabajjitanii kana baasuu fi ka'uu keessanii akka malee akka saba saniitti isin galateeffatu barbaada. Jabaadhaa sabilla ammoo miidiyaan keessanii aadaa keessanii hawaasa keessanii akkaataa itti guddataa dhunne asirraa waa hedduu irra deebitanii yaadatuu dandeettanii walillee hojjedhaa jedha gama kanaan. Hayyee ulfaadhu kulaniitee yaamicha kiyya kabajjee Mijuu poodkaastii dhuftee kaatee ana waliin waan jiru sheer goone hawaasa keenya bira kan nagaaf waan na argamtee fi hedduu si galateeffadha. Qophiin teenya immoo yennuma jedhaa itti fuufa deebineellee wal lagguuf hin dirqannu yeroo itti dirqamnu jiraachuu danda'a. Ulfaadhu galatoomfadha. Hayyee uummata keenya qophiin teenya tamasin dhageeffataa turtan sanii wanni nuti itti dhiphannu hin jiru isin dhiphisiin akkasin nu da'attan godhuun feenu wanni nuti godhuu qabnu kollinee qacaanaa taphataa achuma keessa immoo dhugaa jiru keessa qolaansaa waan dandeenyuu fi waan nurraa eeggamu godhaate kan nuti sagantaa kana qabannee gara fuula duraa deemnu jennee kan nuti itti karoorfannee jirru karoora keenya sun haga jalqabaa irraa bawaatti akka inni bareeduuf immoo wanni isin godhuu qabdan beekee nu buusaan jennee wanni isin nu gootan namni bilbila amma harka qabdan bilbila keessan callaa fuutanii ammaa sana subscribe gootanii share gootanii like gootanii akka inni nama biraa hunda bira dhaqqabu gootanii mallattoo bilbilaa sallee cuqaastanii innaa san jettan kaan ifiinuu nu fiigee gisee dhibii wanni nuti hojjenne isin biraan baati nullee jajjabeessaa akkanumallee tajaajila keessaniif oomisha keessanillee gamana koo abeessifadhaa nullee cinaa dhaabbadhaatii Mijuu poodkaastiin jalqabamee dhabamee akka inni hin jenne gara fuula duraatti akka inni nuuf nu gootu waan nu waliin turtaniif waan nu godhannee isin kadhachaa jiru kana waan nu gootan jennee addannuuf immoo galata guddaa nu bira gaddanii kulaniin adhaaf deemtee jirti sagantaan keenya torbee dhufu immoo nama biraa asii dhiyeessin akkuma dha kanarraa haasonna waan nu balleessin immoo nu aaladhaa keessaan koo nuti gorsa kana sirreessaa nuun jedhaa nuti nama guutuu uumati namni guutuu ta'uu ka danda'u yennaa uummata fi dhageeffate yennaa nama fi bira qabate yoo namni fi bira dhaabbatee waan ta'eef Mijuu poodkaastii nu jabeessa isin jenna ulfaadha galatooma.